akkana si mudata jechuudha. Arraan osoo hayyoota keenya dhagahan kun hundi hin dhufu jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa buufanna ka jedhu nuti immoo Oromoon fuulduraaf babal'inaan illee irraan dubbadhaa namoota tokkollee akka keessummatti asirratti afeeree sagantaa Haajii Xinxalaa kanarratti babal'inaan irraa haasa'u teenya sagantaa tolfannee jechuudha. Maaliif amma jaalannu jibbinuu karaan itti wal qunnamnu deemnu karuma kana waan ta'eef namoonni sirriitti karaa kanaan akkana hordoftan isin gaafadha jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa buufanna kufaatii biltsiginnaan kuftee jirti. Akkamitti dippiloomaasiin kuftee jirti, diinagdeen kuftee jirti, waraanaan kuftee jirti jechuudha. Arraan tana warri Finfinnee warra gaafa Ihaadig dhufus harkatumu, gaafa Dargiitis harkatumu. Isaan waa takka kadhumu kanuma dhufeetu kaayyoo fuudhee anaaf abboodha jaanii jala yaa'an malee isaan gaafiin qaban jechuudha. Kanaaf isaan murteessoo miti jechuudha. Arra kun baaraga. Namni galaanni fudhatee hoomacha qaqqabataa jiran. Hoomacha qaqqabataa jira arra Abiyyi biltsiginnaan jechuudha. Kanaaf namoota ati afaan qawweetiin mo'achuu dadhabde waca hiriiraatiin akkamiin mo'achuu dandeessa? Ammas addunyaa tanarratti namni hiriira addunyaa tanarratti mootummaa hiriira waammatu mootummaa biltsiginnaa qofa. Addunyaa irratti maaliif jennaan solushina yoo harkaa qabaatte yoo duqeetii gootee jiraatte ati deemteetuma lolteetuma uummata kana ari'u malee as teessee hoota hiriira naayamaa juntaa balaaleffannaa shanee balaaleffannaa what is that? Maali seensiin naan kannu hiikkaas naan kannu seensis naan kannu akkami seensi naan kannu kanaaf waan baay'ee nama ajaa'ibu yeroo bira bal'inaan waliin dachaanee jira karaa kanaan hordofa sababa kanaan isin jala bade anaa guyyaa 60 laayivii na ugguranii guyyaan waa xiqqoon hafte na gadhiisuuf ammallee dheengadda na ugguran jechuudha. Kanaaf feesbuukiin wixii nu godhee jira. Kanaafuu karaa kanaan akkana hordoftan isin gaafadha. Asumaanillee hiriira kalee irraa xiqqoo waa jechuun barbaada. Mucaa Ishtaagiina jedhamu yookaan taariku dhugaa dubbatee waan irra bahee jechuudha. Isteeja irra bahee maaliin wallisaa ammaan booda daa'imman karaa waraanaan erginu manguddoon baala murattee haa deemtuu je amma ganama kanas bahee dhiifama gaafa jedhan hin dalagu. Namni gizee aaree fi namni yeroo machaawe fedhu haa machaa'u fedhu haa aaru dhugaan takka dhugaadha baatee jechuudha bakka daaseedha. Aanan gannaqamee ol deebisuun hin taatu. Sini galee wanni san booda godhamu hundi dhiifama gaafatee dhiifama jechisiisanii ni beena. Ihaadig waan ihaadigtuudha kuni kanaaf kun hin dalagu. Already dubbate yeroo emotionii qabdu yeroo nama baay'ee agartu yeroo garii onneen teessi buttee waa jetta yeroo garii wooma takkaatu si keessaa iyya wooma takkaa si keessaa dubbataa jechuudha. Yeroo saniif uummata argee dhugaatti jirtu dubbatee jira jechuudha. Kana mee ugu takka isallee isiniif sheeriin godha ammallee karaan kuni barnoota wallistoota keenyaaf kuni barnoota cimaa tahaa jechuudha. Warra abbootii garaa warreen garaa ifiitiif saba ifii gurguranii wanni nu godhaa jiran kana waliin caqasnee mee deebinatti. በመዝሙሩም ካልተማረን ምዘፈን ነገር የለም አሁን ምዘመርም ነገር የለም በመዝሙሩም አልተማርንም በቤተ ክርስቲያን በሚያስተምሩ በቄሶችም አልተማርንም በፕሮቴስታንት በሃይማኖት አባቶች በፓስተሮች የሚያስተምሩንም ካልተማረን በሙስሊሞች የሚያስተምሩንም ካልተማረን ዘፈኑም አያስተምረንም። ምን አለ ብዬ ነው የሚዘምረው? ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ይበቃል፣ ጥቁር መልበስ ይበቃል። ጆሮአችን ደማ ይበቃል። ማን መጥቶ ነው የሚናገረን? ማን ነው የሄደ የሞታለው? ለምንድን ነው ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው? አሁን ወጣቶች ይቆሙ አይሂዱ፣ ሽማግሌዎች ይሄዱ፣ ድንጋይ አንሱና ሳር ይበጥሱ፣ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል። አፈሙዙ ይበቃል፣ መፍትሄ የለውም። ምን ነው እኔም ተዋግቻለሁ ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ተውኩኝ።
ደም አላስተማረንም፣ ጉልበት አላስተማረንም። የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው። አየኒ ገሃ ቪዲዮን ኢሳኒ ገሃ ኤርጋን እንጂ ጉርባን ኾኒ ወራና አካ ኢንተርቪው ሳይሮ አዳዳ ደገሄትለ ወራና ኸሰለ ቱሬ ወራና ዴቤነ ፈካታ አማ ቆቴ ቡላዳ አይሩ ቀባ ሰንጉባ ወሌ አካ ጨራቲ ወሌ ባሴ ወሌ ዲሽታጊና ጀቱን addunyaa tanarra beekame ila wallistoota sadarkaa konfaa wajjin nama taphachuu gahee jechuudha nama isaan hojii taphate gurbaan kun so maal jechuu barbaadeeti arraan tana biltsiginnaan isa kana hoggaa fiddu nama beekamaadha nama addunyaan fiddee hiriirri kun hiriira itti maali maqaan isaa wanna itti balaaleeffannu Ameerikaa itti balaaleeffannu mootummoota addunyaa itti balaaleeffannu juntaa itti balaaleeffannu CNN itti balaaleeffannu waan jedhu kaayyoo so waan ifirraa qabuuf gurbaan beekamaa kunillee waan kana mormee ja'anii isaan fidan inni immoo yeroo sanitti emotional ta'e jechuudha ummata baay'ee kana hoggaa argu dhugaan keessaa dubbatte dhugaan yeroo saniif keessaa dubbatte sini galee yeroo saniif maal jedhe ijoollee xixiqqoo amma booda karaa waraanaa hin geessinu kana booda manguddoo yoo feete haadheetu maal jechuu argee jira dandamee jira jechuu namoonni achirra as lolaa jiranii fi namoonni asii lolu namni haqaaf loluu fi namoonni hoyi kaadireetii fi hoyi angoo namoota dhuunfaa eegsisuuf deeman akka nama shahidummaaf lolu akka nama biyya ifiitiif lolu akka nama cunqurfamee lolu tokko miti jechuudha. Kanaaf lolli hunduu gahaa amman booda manguddoon haa deemtuu jira maaliif argee jira lola dhandhamee argee jira. Kanaafuu Gishtaginaan amma san booda as deebi'ee dhiifama gaafachiisan. Is okkee ni beena mootummaan abbaa irree waan inni godhu ni beena. Deemiti dhiifama gaafadhuun kun waan jira garuu hin ta'u. Aanan ganna qabnaan ganna qame. That's it. Aanan ganna qame eegol deebiste akka aanan oggaa dura ilmamee mi'aawaa lafa hammaartusan hin gahu jechuudha. Feetu amma deemtee harkaan hammaartee yoo qabatti aanan deebiste hanga duraa san hin gahu jechuudha. Dhugaan oggaa dura nama afaanii baatu saniin. Sini galee kanaaf wallistoonni keenya abbootii garaa gurbaa kanarraa silaa waa barattan jennee yaanna silaa warreen maallaqaaf ilmaan hiyyeessaa lallabdanii ilmaan hiyyeessaa ibiddatti ofaa jirtan ofii immoo ilmaan keessan siree jala dhoyfattan. Kaan biyya alaa ergata warri ministeeraa gurguddaan ilmaan fi biyya alaa ergata. Kaan immoo kan dandeenya ilmaan fi siree jala dhoyfatee haa juntaa fixinaa haa shanee fixinaa hin dalaydu wanni akkana haa dura fakkeenya ta'a. Warri amma Tigraay keessaa juntaa isin jettanii arrabsitan kun irra guddaan isii artistoonni isaanii waraana seenanii lolan. Isinoo maa deemtanii lolle maa muuziqaa qofa nu garsiiftan. Maa yuunifoormii qofa uffatanii qofoo maali footoo nu garsiiftan. Go akka dhiiroo taatan biltsiginnaan deemaatii lolaatii fakkeenya taati. Akkasii garsiisaa malee ilmaan haadha hiyyeessaa ijoollee amata 12 14 15 boochisaa haadha abbaa jalaa fuudhaa boochisaa deemanii maali wanni isin nu garsiiftan hin dalaydu jechuudha. Kanaafuu kufaatii kanarraa nuti wanni argannu wanni hambifannu abiyyiin karaa dippiloomaasiitiin akkana u'uu jechaa jira manguddoo ergachaa jira karaa kaaniin hin ta'u abiyyi wajji haasa'uun hin jiru. He's a criminal harkisaa dhiiga qabaa jechuudha. Kanaaf tana booda nuti wanni gochuu qabnu humna teenya every single second lakkaawwachuu qabna. Every single minute qopheeffachuu qabna. Sini galee every single hour, every single day, every single week Oromoon if jaaru. Humnaan if jaaru bakka jirru humnaan bakka hunda godina hunda keessatti humni keenya jabaatee jaaramuu qaba. Wama fedheefuu biltsiginnaan deemtee jirti gaafa kabiraa dhufellee haa ta'u fuulduraa feegiree haa ta'u humna teenya Oromiyaa gajjaarurratti jabeeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf bakka jirru humna teenya jabeeffachuu. Arraan tana maqaa Ollaa Oromoo Liberation Army yoo jettan faa malee tana booda maqaa kaan already koompitara keessa naqan oggaa xiqqoo takkattus jennee irraa nu darban jechuudha. Sini galee ni beeyna kun hundi akka jiru. Garuu nuti immoo sagalee teenya dhaamsinee lafa jala lafarratti dalaguun dirqama. It's not too late ammallee haga dandeenyu Harargeettis Arsiittis Baalettis Jimmattis kaduraan jiru irratti yoo jiraate irra daballee humna teenya jabeessuu ijaaru. Arraan tana ijoolleen bakki itti security barbaaddu bakki itti safety barbaaddu ees gaara that's it. Kanammoo nuti immoo warri biyya alaa jiru galaa isaanii guduunfuuf sirriitti akka gaariitti galaa isaanii guduunfuuf qabnaa jechuudha. Sinqii isaanii akka gaarii qopheessuuf qabnaa jechuudha. Waan isaan barbaadan hundaan bira dhaabbachuu qabna. Ta'a biyyi kuttee jirti. Abiyyi ammaan booda Oromoodhaan wallolee, Tigreedhaan wallolee, Ameerikaadhaan wallolee
Gambella wallole khana hunda wal dhabe there is no way he can survive. He's done. Dhumatee jira. Biltsiginnaan dhalatte rimee baatii sadiitti amat sadiitti garaa baate baat sadiitti ilmoo baat sadiitti ilmoo baat shanii osoo lubbuun ittiin afuufamin duutee jechuudha. It's gone. Ni anfariire ni bolole. Angoo ogaa bakka san seenuu ni jijjiirame namichi ni maraate jechuudha. Kanaaf kutee thank you so much waan isin jalaa badeef karaa kanaan akka isin na hordoftan jechuufin isinii dhufe fayyaan aadaa nagaan naa tura yeroo biraa bal'inaa walitti dachana. Nagaatti. Kudha afurii kudha shanii boochisaa haadha abbaa jalaa fuudhaa boochisaa deemanii maali wanni isin nu garstan hin dalaydu jechuudha. Kanaafuu kufaatii kanarraa nuti wanni argannu wanni hambifannu abiyyiin karaa dippiloomaasiitiin akkana u'uu jechaa jira manguddoo ergachaa jira karaa kaaniin hin ta'u abiyyi wajji haasa'uun hin jiru. He's a criminal harkisaa dhiiga qabaa jechuudha. Kanaaf tana booda nuti wanni gochuu qabnu humna teenya every single second lakkaawwachuu qabna. Every single minute qopheeffachuu qabna. Sinigale every single hour, every single day, every single week Oromoon if jaaru. Humnaan if jaaru bakka jiru humnaan bakka hunda godina hunda keessatti humni keenya jabaatee jaaramuu qaba. Wama fedheefuu biltsiginnaan deemtee jirti gaafa kabiraa dhufellee haa ta'u fuulduraa feegiree haa ta'u humna teenya Oromiyaa gajjaaruu irratti jabeeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf bakka jirru humna teenya jabeeffachuu. Arraan tana maqaa Ollaa Oromoo Liberation Army yoo jettan faa malee tana booda maqaa kan already computer keessa naqan ogaa xiqqoo takkattus jennee nu irraa nu darban jechuudha. Sinigalee ni beeyna kun hundi akka jiru garuu nuti immoo sagalee teenya dhaamsinee lafa jala lafarratti dalaguun dirqama. It's not too late ammallee haga dandeenyu Harargeettis Arsiittis Baalettis Jimmattis kaduraan jiru irratti yoo jiraate irra daballee humna teenya jabeessuu ijaaru. Arraan tana ijoolleen bakki itti security barbaaddu bakki itti safety barbaaddu ees gaara that's it. Kanammoo nuti immoo warri biyya alaa jiru galaa isaanii guduunfuuf sirriitti akka gaariitti galaa isaanii guduunfuuf qabnaa jechuudha. Sinqii isaanii akka gaarii qopheessuuf qabnaa jechuudha. Waan isaan barbaadan hundaan bira dhaabbachuu qabna. Ta Abiyyi kuttee jirti. Abiyyi ammaan booda Oromoodhaan wallolee, Tigreedhaan wallolee, Ameerikaadhaan wallolee, Gaambeellaan wallolee kana hundaan wal dhabee there is no way he can survive. He's done. Dhumatee jira. Biltsiginnaan dhalatte rimee baatii sadiitti amat sadiitti garaa baate baat sadiitti ilmoo baat sadiitti ilmoo baat shanii osoo lubbuun ittiin afuufamin duutee jechuudha. It's gone. Ni anfariire ni bolole. Angoo ogaa bakka san seenuu ni jijjiirame namichi ni maraate jechuudha. Kanaaf kutee thank you so much waan isin jalaa badeef karaa kanaan akka isin na hordoftan jechuufin isinii dhufe fayyaan aadaa nagaan naa tura yeroo biraa bal'inaa walitti dachana. Nagaatti. Yoyya akkam jirtan jirtu nagaa fayyaadha akkam jirtan kun Haajii Xiinxalaadha. Haajii Xiinxalaan karaa sarara YouTube'n isinii dhufee jira. Sababni isaa namoonni hedduun bilbilaanis nagaafachaa jirtan keessaanis nagaafachaa jirtan hanguma TDF fi Ollaan Abiyyitti fi Biltsiginnatti hafuura kutaa jiran nullee Facebookiin hafuura nu kutaa jira. Anyway technology mataan haa bulu nu huno yoo isaan carraa Facebookii nu dhoowwatan nulleen karaa YouTube'dhaan dhufnee akka isin wajji yaada keenya share goonu asumaan isin hubachiisuu barbaada. Ta duraan dura nagaa isin fuudhuun daganne akkam jirtan nagaa fayyaadha. I know I miss you guys. Ji'a tokko ol isin jalaa badeen ture anaa wixii ji'a lamaan irra kaanii guyyaa 19 moo akkana na hafe ammallee torbaan tokko na ugguranii uggurri sun kamaal jedhu guyyaa torbaaf waa barreessuu hin dandeessu waa maxxansuu hin dandeessu immoo torbaan takka booda ammas ji'a sadiif akka live hin seenen ugguran jechuudha. Anyway I don't care Donald Trump illee ugguramee jira. Anyway gaafa Donald Trump social media isaan uume karaa saniin bal'inaa walitti dhufnaa jechuudha. Amma siifuu karuma YouTube kanaa walitti dhufna. Kanaaf amma immoo waa barreessuun hin danda'a waa maxxansuun hin danda'a guyyaa 90 waan live hin jirreef warreen na hordofuu feetan warreen yaada kiyya qooddachuu feetan
sababa biraa himachuun waan hin taaneef even page illee uumee hara page sadiin live seenuu waan dhorkaniif haruma YouTube kanaan dhufee immoo Facebook irratti share gochuun danda'a jechuudha. Video platformii birarra waraabame Facebook irratti share gochuun hin danda'a. Ammoo hara Facebookitiin live seenee yaada kiyyeessin hojii qooddachuu hin danda'u. Namoonni keenya irra guddaan Facebook live turre isin mirqaansaa Facebook live itti irra gammachuu qabdanni beeyna. Immoo jaalanneeti middirqamneeti. Warra nu jala ramadamee jira. Warra akka nuti hin dubbanne afaan nu ugguruuf galgalaa ganama dhaabbatu jira. Kanaaf YouTube kana like fi subscribe share godhadha. Maaliif oggaa isin like subscribe xuuxan yeroon ani dhufu haga live Facebook yana gadhiifamu isin bira notification tu email keessanirra dhufaa jechuudha. Kanaaf waan kana asumaan namoonni yaada kiyya hordofu barbaadan walitti dhaabee dhufuun danda'a. Karaa kanaanii yeroo sagantaa tolfadhee jechuun mijjeeffadhee amma guyyaa kana saniin dhufa isiniin jechuun danda'u. Kun amma warreen naga gaafataniif akka isiniif dhaamsa ta'uufin dhufee jechuudha. Kanaafuu yaada kiyya kana share godha walii daddabarsaa karaa kanaaniin dhufaa jechuudha. Ammas Facebook irratti warreen Facebook follower gurguddaa qabdan video kana dandeessan share godha. Karaa YouTube kana akka hordoftoonni keenya yaada wal dabarfannu jechuudha. Maaliif odeeffannoo waan xiqqaa miti. Odeeffannoon sammuu ilma namaatiif waan gaariidha, waan baay'ee barbaachisu, waan mootummoonni abbaa irree jibban keessaa yoo jiraate odeeffannoo ilmaan namatti qoonqoo caalaa odeeffannoo sammuu namatti qicuu tana hin jaalatanii jechuudha. Kanaaf akka karaa YouTube kanaan na hordoftan isin gaafadha. Maaliif jennaan namoonni hedduun dhugaadhaa gara YouTube yoo dhufte koomantii fi kanallee namoonni hedduu irraa mirqaantan YouTubenis xiqqoo malee sanni qaba haala xiqqishoo piroosesa guddataa jechuudha. Kanaaf karaa kanaan akka na hordoftan asumaan adaraa nageessinii dhaamaa jechuudha. Tabira inturu arran tana kufaatii bilxiginnaa irraa akkamitti buufanna waan jettuurraa dubbanna. Maaliif jennaan arran tana adawwiin bilxiginnaa baay'atte bilxiginnaan ji'a 5 dhalatte arran tana rimaa garaa buute waan feete injekshina kannii fi xuuxoo baasii waan fayyistaatii miti waan fayyaatii miti jechuudha. Hin fayyitu akkam fayyine dhaamte. Namni haa xiqqaattu haa guddattu namni nama barate yookaan namoota dandeettii ogummaa saayinsii politikaa qaban haa ta'u namoota hayyoota jedhaman haa ta'u karaa adda addaatiin namoonni biyya bulchan namoota akkanaa kana dhagahuu qaban jechuudha. Arraan tan namoonni yaas balau filaxoo qura ta'u jechuun gaafa deemte hunoo balaa akkanaas si mudata jechuudha. Arraan tan osoo hayyoota keenya dhagahan kun hundi hin dhufu jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa buufanna ka jedhu nuti immoo Oromoon fuulduraaf babal'inaan illee irraan dubbadhaa namoota tokkollee akka keessummatti asirratti afeeree sagantaa Haajii Xinxalaa kanarratti babal'inaan irraa haasa'u teenya sagantaa tolfannee jechuudha. Maaliif amma jaalannu jibbinuu karaan itti wal qunnamnu deemnu karuma kana waan ta'eef namoonni sirriitti karaa kanaan akka na hordoftan isin gaafadhaa jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa buufanna kufaatii bilxiginnaan kuftee jirti. Akkamitti dippiloomaasiin kuftee jirti, diinagdeen kuftee jirti, waraanaan kuftee jirti jechuudha. Arraan tana warri Finfinnee warra gaafa Ihaadig dhufus harkatumu, gaafa Dargiitis harkatumu. Isaan waan takka kadhumu kanuma dhufeetu kaayyoo fuudhaanaaf abboodha jaanii jala yaa'an malee isaan gaafiin qaban jechuudha. Kanaaf isaan murteessoo miti jechuudha. Arra kun baaraga. Namni galaanni fudhatee hoomacha qaqqabataa jiran. Hoomacha qaqqabataa jira arra Abiyyi bilxiginnaan jechuudha. Kanaaf namoota ati afaan qawweetiin mo'achuu dadhabde waca hiriiraatiin akkamiin mo'achuu dandeessa? Ammas addunyaa tanarratti namni hiriira addunyaa tanarratti mootummaa hiriira waammatu mootummaa bilxiginnaa qofa. Addunyaa irratti maaliif jennaan solushina yoo harkaa qabaatte yoo duqeetii gootee jiraatte ati deemteetuma lolteetuma uummata kana ari'u malee as teessee hoota hiriira naamaa juntaa balaaleeffannaa shanee balaaleeffannaa waa diizaa maali seensiin naan kannu hiikkaas naan kannu seensis naan kannu akkami seensi naan kannu kanaaf waan baay'ee nama ajaa'ibu yeroo bira bal'inaan waliin dachaanee jira karaa kanaan hordofa sababa kanaan isin jala bade anaa guyyaa 60 laayivii na ugguranii guyyaan waa xiqqoon hafte na gadhiisuuf ammallee dheengadda na ugguran jechuudha. Kanaaf feesbuukiin wixii nu godhee jira.
Kanaafuu kara kanaan akkana hordoftan isin gaafadha. Asumaanillee hiriira kaleerraa xiqqoo waajoon barbaada. Mucaa Ishtaagiina jedhamu yookaan taariku dhugaa dubbate waan rabbe jechuudha. Isteeja rabbe maaliin wallisaa? Maaliin wallisaa? Ammaan booda daa'imman kara waraanaan erginu manguddoon baala murattee haa deemtuu je. Amma ganama kana as bahee dhiifama gaafa jedhan hin dalagu. Namni gizee aaree fi namni yeroo machaawe fedhu haa machaa'u fedhu haa aaru dhugaan takka dhugaadha baate jechuudha bakka daasedha. Aanan gannaqamee ol deebisuun hin taatu. Sini galee wanni san booda godhamu hundi dhiifama gaafate dhiifama jechisiisanii ni beena. Ihaadig waan ihaadigtuudha kuni kanaaf kun hin dalagu. Already dubbate yeroo emotionii qabdu yeroo nama baay'ee agartu yeroo garii onneen teessi buttee waa jetta. Yeroo garii wooma takkaatu si keessaa iyya wooma takkaa si keessaa dubbataa jechuudha. Yeroo saniif uummata argee dhugaatti jirtu dubbatee jira jechuudha. Kana mee ugu takka isallee isiniif sheeriin godha ammallee karaan kuni barnoota wallistoota keenyaaf kuni barnoota cimaa tahaa jechuudha. Warra abbootii garaa warreen garaa ifiitiif saba ifii gurguranii wanni nu godhaa jiran kana waliin caqasnee mee deebinatti. በመዝሙሩም ካልተማረን ምዘፈን ነገር የለም። አሁን ምዘመርም ነገር የለም። በመዝሙሩም አልተማርንም። በቤተ ክርስቲያን በሚያስተምሩ በቄሶችም አልተማርንም። በፕሮቴስታንት በሃይማኖት አባቶች በፓስተሮች የሚያስተምሩንም ካልተማረን በሙስሊሞች የሚያስተምሩንም ካልተማረን ዘፈኑም አያስተምረንም። ምን አለ ብዬ ነው የሚዘምረው? ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ይበቃል፣ ጥቁር መልበስ ይበቃል። ጆሮአችን ደማ ይበቃል። ማን መጥቶ ነው የሚናገረን? ማን ነው የሄደ የሞታለው? ለምንድን ነው ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው? አሁን ወጣቶች ይቁሙ፣ አይሂዱ። ሽማግሌዎቹ ይሂዱ። ድንጋይ ያንሱና ሳር ይበጥሱ፣ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል። አፈሙዙ ይበቃል። መፍትሄ የለውም። ምን ነው እኔም ተዋግቻለሁ ከወንድሜ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብዬ ብቻዬን ሄድኩ፣ ተውኩኝ። ደም አላስተማረንም፣ ጉልበት አላስተማረንም። የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው። አየኒ ጋር ቪዲዮን ሳኒ ጋር ergaan inni gurbaan kun waraana akka interview isaa yeroo adda addaa dhageettillee waraana keessallee ture waraana deemee fakkaata amma qotee bulaadha ayiruu qabaa san gubbaa wallee akka carraatti wallee baasee wallee Ishtaagiinaa jettuun addunyaa tanarra beekamee ilaa wallistoota sadarkaa eekonfaa wajjin nama taphachuu gahee jechuudha. Nama isaan hojii taphate gurbaan kun so maal jechuu barbaadeeti arraan tana biltsiginnaan isa kan hoggaa fiddu nama beekamaadha nama addunyaan fiddee hiriirri kun hiriira itti maali maqaan isaa wanna itti balaaleffannu Ameerikaa itti balaaleffannu mootummoota addunyaa itti balaaleffannu juntaa itti balaaleffannu CNN itti balaaleffannu waan jedhu kaayyoo so waan ifirraa qabuuf gurbaan beekamaa kunillee waan kana mormee jedhanii isaan fidan. Inni immoo yeroo sanitti emotional ta'e jechuudha. Uummata baay'ee kan hoggaa argu dhugaan keessaa dubbatte dhugaan yeroo saniif keessaa dubbatte. Sinigalee yeroo saniif maal jedhee ijoollee xixiqqoo amma booda karaa waraanaa hin geessinu. Kana booda manguddoo yoo fete haadheetu maal jechuu argee jira dandamee jira jechuu namoonni achirra as lolaa jiranii fi namoonni asii lolu namni haqaaf loluu fi namoonni hoyi kaadireetii fi hoyi aangoo namoota dhuunfaa eegsisuuf deeman akka nama shahiidummaaf loluu akka nama biyya ifiitiif loluu akka nama cunqurfamee loluu tokko miti jechuudha. Kanaaf lolli hunduu gahaa ammaan booda manguddoon haa deemtuu jira maaliif argee jira lola dandamee argee jira. Kanaafuu Ishtaagiinaan amma san booda as deebi'ee dhiifama gaafachiisan. Is okay ni beena mootummaan abbaa irree waan inni godhu ni beena.
deemiti dhiifama gaafadhuun kun waan jira garuu hin ta'u aanan ganna qabnaan ganna qame daasee aanan ganna qame eegol deebiste akka aanan oggaa dura ilmamee mi'aawaa lafaa hammaartu hin gahu jechuudha. Feetu amma deemtee harkaan hammaartee yoo qabatti aanan deebiste hanga duraa san hin gahu jechuudha. Dhugaan oggaa dura nama afaanii baatu saniin. Sini galee kanaaf wallistoonni keenya abbootii garaa gurbaa kanarraa silaa waa barattan jennee yaanna silaa warreen maallaqaaf ilmaan hiyyeessaa lallabdanii ilmaan hiyyeessaa ibiddatti ofaa jirtan ofii immoo ilmaan keessan siree jala dhoofatan. Kaan biyya alaa ergata warri ministeeraa gurguddaan ilmaan fi biyya alaa ergata. Kaan immoo kan dandeenya ilmaan fi siree jala dhoofate haa juntaa fixinaa haa shanee fixinaa hin dalayidu wanni akkana haa dura fakkeenya ta'a. Warri amma Tigraay keessaa juntaa isin jettanii arrabsitan kun irra guddaan isii artistoonni isaanii waraana seenanii lolan. Isinoo maa deemtanii lolle maa muuziqaa qofa nu garsiiftan. Maa yuunifoormii qofa uffatanii qofoo maali footoo nu garsiiftan. Go akka dhiiroo taatan biltsiginnaan deemaatii lolaatii fakkeenya taati. Akkasii garsiisaa malee ilmaan haadha hiyyeessaa ijoollee amata 12, 14, 15 boochisaa haadha abbaa jalaa fuudhaa boochisaa deemanii maali wanni isin nu garsiiftan hin dalayidu jechuudha. Kanaafuu kufaatii kanarraa nuti wanni argannu wanni hambifannu abiyyiin karaa dippiloomaasiitiin akkana u'uu jechaa jira manguddoo ergachaa jira karaa kaaniin hin ta'u abiyyi wajji haasa'uun hin jiru. He's a criminal harkisaa dhiiga qabaa jechuudha. Kanaaf tana booda nuti wanni gochuu qabnu humna teenya every single second lakkaawwachuu qabna. Every single minute qopheeffachuu qabna. Sini galee every single hour, every single day, every single week Oromoon if jaaru. Humnaan if jaaru bakka jirru humnaan bakka hunda godina hunda keessatti humni keenya jabaatee jaaramuu qaba. Wama fedheefuu biltsiginnaan deemtee jirti gaafa kabraa dhufellee haa ta'u fuulduraa feegiree haa ta'u humna teenya Oromiyaa gajjaaruu irratti jabeeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf bakka jirru humna teenya jabeeffachuu. Arraan tana maqaa Ollaa Oromoo Liberation Army yoo jettan faa malee tana booda maqaa kaan already koompitara keessa naqan oggaa xiqqoo takkattus jennee irraa nu darban jechuudha. Sini galee ni beeyna kun hundi akka jiru garuu nuti immoo sagalee teenya dhaamsinee lafa jala lafarratti dalaguun dirqama. It's not too late ammallee haga dandeenyu Harargeettis, Arsiittis, Baalettis, Jimmattis kaduraan jiru irratti yoo jiraate irra daballee humna teenya jabeessuu ijaaru. Arraan tana ijoolleen bakki itti security barbaaddu bakki itti safety barbaaddu gaara that's it. Kanammoo nuti immoo warri biyya alaa jiru galaa isaanii guduufuuf sirriitti akka gaariitti galaa isaanii guduufuuf qabnaa jechuudha. Sinqii isaanii akka gaarii qopheessuuf qabnaa jechuudha. Waan isaan barbaadan hundaan bira dhaabbachuu qabna. Ta Abiyyi kuttee jirti. Abiyyi ammaan booda Oromoodhaan wallolee, Tigreedhaan wallolee, Ameerikaadhaan wallolee, Gaambeellaan wallolee kana hundaan wal dhabee there is no way he can survive. He's done. Dhumatee jira. Biltsiginnaan dhalatte rimee baatii sadiitti amat sadiitti garaa baate baati sadiitti ilmoo baati sadiitti. Ilmoo baati shanii osoo lubbuun ittiin afuufamiin duutee jechuudha. It's gone. Ni anfariire ni bolole. Angoo ogaa bakka san seenuu ni jijjiirame namichi ni maraate jechuudha. Kanaaf kutee